Akkam jirtu? Baga nagaa taatan. Tole, har'a immoo mata duree seenaa dagaaginaa amantii Oromoo jedhu waliin ilaalla. Keessumattiyyuu naannoo bara jaarraa 16ffaa keessa jechuudha. Utuu barnoota keenya irratti hin darbin garuu yeroo darbee sababoota kufaatii amantii Oromoo waliin ilaallee turreerra. Achi keessatti sababiin kufaatii amantii Oromoo sababoota dhiibbaa alaa fi keessaa akka ta'e, dhiibbaa alaatiin sababa imaltootaa, sababa koloneeffattootaa akkasuma amantiilee hambaatii jennee akkasuma biyya keessaa immoo sababa mootummaa dhufaa darbaa fi akkasuma dhaadhessitoota amantii biyyoota hambaa. Gama biraatiin barsiisa sobaa akkasumas uummanni keenya dammaquu dhiisuu fi faayidaa irratti hirkachuu akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Kanaaf har'a immoo mata duree Oromoon yookiin amantiin Oromoo keessumattiyyuu uummattoota Kuush obbolaasaa waliin akkamiin hariiroo gama amantiitiin qaba kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf na faana bu'aa. Tole, egaa amantiin Oromoo keessumattiyyuu jaarraa 16ffaa keessaa uummattoota ollaa wajjin babal'atee ture jechuudha. Uummata Oromoo keessa qofa otoo hin taane uummata ollaa biratti fudhatamummaa argatee ture jechuudha. Kunis akka fakkeenyaatti naannolee Sidaamaa, Hadiyyaa, Kambaataa, Kafaa, Agawoo, Guraagee keessatti hariiroo cimaa qabaataa ture jechuudha. Keessumattiyyuu naannoo Walaayittaa, Kafaa yookiin Kafichoo kan jennu uummata Hadiyyaa biratti fudhatamummaa godhateera jechuudha. Sababni isaa amantiileen isaan hordofaa turanii kan amantii waaqeffannaa Oromoo wajjin hariiroo ni qaba jechuudha. Akkuma sirni Gadaa uummattoota Kuush hunda biratti akkaataan raawwileen sirna Gadaa keessatti raawwataman argaman dhimmoonni amantiillee keessatti dagaagaa turaniiru jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni Walaayittaa amantii mataa isaanii ni qabu jechuudha. Kan amantii Oromoo waliin wal fakkaatu. Waaqaan Walaayittaan Xoosoo jedhanii waamu. Akkasumallee waaqa mataa isaanii waaqa tokkicha akkasuma ayyaana kan Oromoo waliin kan wal fakkaatu dhimmi ayyaanaa ni beekama. Akkasuma geggeessitoota amantii mataa isaaniillee ni qabu jechuudha. Inni biraan warra Hadiyyaati. Hadiyyaan illee kan amantii Oromoo waliin wal fakkaatu ni qabu jechuudha. Yeroo ammaa kana amantiilee birootiin haadhaalaman iyyuu malee amantii mataa isaanii ni qabu jechuudha. Isaan biraan Kafichoodha. Kafichoon illee uummata Kuush keessaa isaan tokkodha. Isaan kunis dhimma waaqa ayyaana geggeessitoota amantii kan Oromoo waliin wal fakkaatu maqaa garaa garaa qabaatan iyyuu malee hariiroo qabu jechuudha. Kan biraan warra Guraageeti. Guraageen uummata Kuush ta'uu baatullee uummata Oromoo waliin baay'ee hariiroo cimaa ni qabu jechuudha. Keessumattiyyuu naannoo uummattoota Oromoo kibba lixaa waliin Walisoo, Guraagee Sooddoo, Oromoo Sooddoo yoo fudhanne aadaa waliin illee ni qabu jechuudha. Akkaataan shubbisa isaanii, akkaataan
aadaa fuudhaaf heerumaa raawwileen adda addaallee wal fakkaata jechuudha. Haaluma kanaan dhimma amantii irratti hariiroo ni qaba jechuudha. Oromoon waaqa jedha fakkeenyaaf isaan immoo waaqoyitaa jedhanii waamu. Kanaaf egaa amantiin Oromoo uummattoota ollaa wajjiniin illee babal'atee tureera jechuudha jaarraa sana keessa. Akkuma kanammoo yeroo ammaa akkuma amantiin Oromoo kun laafaa dhufe uummanni Kuush kun amantii biroodhaan dhaalamaniiru jechuudha akkuma kan Oromoo. Haa ta'uyyuu malee dhimmoonni waaqa ayyaana jennu kun ammallee achi keessatti ni jira jechuudha. Akkasuma dhimmoonni wal dhibdee furuu, aadaa fuudhaaf heerumaa, raawwileen adda addaa kan uummata Oromoo waliin wal fakkaatu jechoonni yookiin dubbiiwwan achi keessatti dubbatamaniif kan Oromoo waliin wal fakkaatan wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf egaa gabaabadhumatti amantiin Oromoo akkuma sirni gadaa babal'atee naannolee ollaa waliin hariiroo qabaachaa tureera jechuudha. Akkasumas immoo akkuma raawwileen yookiin amantiin Oromoo kun uummata Oromoo biratti laaffataa dhufe uummattoota ollaa kana birattis laafaa dhufee amantii biroodhaan dhaalameera jechuudha. Egaa walumaa galatti amantiileen hambaa kuni kan amantii Oromoo qofa otoo hin taane kanneen ollaa irratti illee dhiibbaa uumaniiru jechuudha. Kanaaf egaa uummattoonni Kuush yookiin uummanni Kuush jarreen kana maqaa dhoofne shanan qofa otoo hin taane hedduun isaanii ni jiru. Qoratamuu ni barbaada jechuudha. Amantiileen durii kun akkam akka turan bal'inaan qorachuu gaafata. Walumaa galatti egaa seenaan dagaaginaa amantii Oromoo naannoo jaarraa 16ffaa ture kana fakkaata. Ammas immoo gara fuulduraatti akkamiin babal'ataa kan jedhu qoramtoonni aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo irratti hojjechuun murteessaadha jechuudha. Walumaa galatti barnoota keenyaarraa asumaan goolabaa waan na duukaa turtaniif galatoomaa jechuun barbaada. Turtii gaarii.